Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii annagaa godha obboleessi keessan gooftaan eebbifamu. Yeroo kana immoo ganama kana sa'aatii kanatti dubbii sagalee waaqayyoo keessaa ergaa gabaabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isinis immoo amma dhuma isaatti obsaan dhaggeeffachuu waliif sheer gochuun dagatina. Kutaa sagalee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa dubbiseen dubbii barumsaan guyyaa har'aatiif qabadhe isiniif dhiyeessa. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa kaasee sagalee waaqayyoon dubbisa akkas jedha. Gaa'illi hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u, ciisichi gaa'ilaa hin xureeffamin. Waaqayyo warra alalee fi ejjituutti faraduuf jira jedhee dubbata. Barreessaa warra Ibrootaa kuni ergaa isaa gara xumuraa irratti kan inni kaasu namoonni akka barbaadanitti jiraachuun akka isaan irraa hin eegamne hiriyaa gaa'ilaa isaaniitiin ala kan biraa wajjin akka barbaadan ta'uu dhagna isaanii akka barbaadan gochuu akka isaan hin dandeenye ofii isaaniitiif qulqullummaatti jiraatanii waaqayyoofis akka jiraataniif waaqayyoon akka kabajan gaa'ila waaqayyo hundeessee akka isaan kabajaniif ergaa isaa isa dhumaarratti boqonnaa isa dhumaarratti akkas jechuudhaan ergaa isaa kana barreessa. Gaa'illi hunduma biratti isa adii birattis isa gurraacha birattis isa barate birattis isa hin baranne birattis ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'ilaa hin xureeffamin. Waaqayyo immoo warra alaleef warra ejjituutti faraduudhaaf jira jedhee dubbata. Egaa gaa'illi waaqayyo kan hundeesse dhaabbata eebbifamaa, dhaabbata ulfina qabeessa, dhaabbata kabajamaa akka inni ta'e gaarii goonee beekuu qabna. Gaa'illi akka barbaanne namni kan itti taphatu akka barbaade kan godhu karaa fedha mataa isaa karaa yaada isaarra akka barbaade kan geggeessu utuu hin taane gaa'illi eebbifamaadha. Gaa'illi kabajamaadha. Waan kabajamaa kana immoo kabajnee yaada waaqayyootiin utuu hin mormin waan waaqayyo barbaadu waan waaqayyo jaallatu sana taanee argamuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa kiristaanonni gaa'illi dhaabbata waaqayyo hundeesse dhaabbata kabajamaa akka inni ta'e beekee yaada waaqayyoon duraan dursee hundeesse kanatti walii galuudhaan jireenya isaa qulqullummaatti adeemsa isaa qulqullummaatti eeggate waaqayyo wajjin jiraachuun akka isarraa eegamu. Waldaan kiristaanaa immoo isa kana gadi fageenyaan barsiisuu akka qabdu gaarii goonee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaatti namni fedha mataa isaatii yaada mataa isaatii akka mataa isaatti itti toletti akka jaalatetti karaa barbaade akka ba'ee galu eeyyamuun barbaachisaa miti. Egaa gaa'ila jechuun qaamni saala faallaa ta'e tokko walii galuudhaan fedhii mataa isaanii qabaachuu danda'u, yaada mataa isaanii qabaachuu danda'u, yaada mataa isaanii fedha mataa isaanii kana booddeetti gatuudhaan yaada waaqayyoo isa jiraata raawwachuudhaaf hidhaa jaalalaatiin walitti kan dhufan tokkummaa kan uummatanii waliin jiraatan akka ta'e beekuun gaarii. Gaa'illi eebbifamaadha. Gaa'illi waaqayyoon kan hundeeffame eebba. Ala ilmaan namootaa hundumaatiif kan kenname eebbawwan baay'ee jiran keessaa inni tokko gaa'ila. Obboleessa koo, obboleettii koo, waaqayyo gaa'ila gaafa hundeessee ati kophaatti akka jiraattu barbaadee miti. Walii wajjin wal dandeessanii, amala walii dandeessanii, yaada walii dandeessanii, wal simattanii, wal dhaga'uudhaan hidhaa jaalalaatiin walitti qabamtanii walii wajjin akka jiraattaniifidha. Seera uumamaa boqonnaa 2 gubbaarratti macaafni qulqulluun yeroo dubbatu namni kophaa ta'uusaa gaarii miti. Kanaaf isa kan gargaartu nan kennaa fedhee waaqayyo hirriba guddaa Addaam hin raffise. Hirriba guddaa erga raffisee booddee lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee kan isa gargaartu, kan isa wajjin taatu, kan walii galanii waliin jiraatan, jireenya isaanii gara fuula duraatti tokkummaadhaan kan waliin jiraatan, qaama tokko dhanna tokko ta'anii kan waliin jiraatan nama isa gargaartu kenneef. Nama isa gargaartu gaafa kenneef hir'ina Addaam guutte isheen baate. Kanaaf kophaa ta'uun egaa dhimma ofii yaada ofii nama wajjin mari'atan dhabuun hir'ina guddaadha. Gaa'ila malee namni hir'uudha. Abbaan manaa haadha manaasaa malee hir'ina qaba.
haadhi manaas abbaa manaa malee hir'uu qabdi. Hir'inni kun immoo kan inni guutuu danda'u isaan tokko ta'anii abbaan manaa fi haadhi manaa waliin yoo jiraatan. Kanaaf kutaan kun kan inni dubbatu gaa'elli hunduma biratti eebbifamaa haa ta'u. Hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Har'a gaa'elli karaa baay'eedhaan salphatee jira. Dhaabbanni Waaqayyo eebba godhee dhaabe namootaaf kenne karaa baay'ee salphatee karaa baay'ee manca'ee jira. Addunyaa amma keessa jiraachaa jirru kana keessatti karaa baay'eedhaan daandii gadhiiseera. Waaqayyo dhiira tokkoof durba tokko akka kenne har'a addunyaan kun isa kana jijjiiree karaa baay'ee dhaabbata Waaqayyo hundeessee Waaqayyo eebbisee ilmaan namootaaf kenne karaa baay'eedhaan kallattii gadhiisaa balleessaa jiru. Waldaan kiristaanaa isa kanarratti dammaquudhaan waldaan kiristaanaa isa kanarratti ija jabummaadhaan ejjennoodhaan dhaabbattee dhaloota barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Anis kana yaaduudhaan dhaloota gurri amma miidiyaa kan dhaggeeffatan Waaqayyoon waan isaaniif kenne eebba Waaqayyo isaaniif kenne eeggachaa Waaqayyoon kabajaa halalummaa keessaa xuraa'ummaa keessaa waan Waaqayyo irraan barbaanne waan Waaqayyo irraan jaallanne dhiisee yaada Waaqayyo isa qulqullaa iddootti eegee Waaqayyo kabajee waan Waaqayyo isaaf kenne ulfeessee Waaqayyo wajjin akka jiraatuuf ergaan kun keessa koo waan ta'eef anis dhaloota biraan gurra dhaloota biraa akka inni ga'uutiif isa kana qopheesseera. Kanaaf gaa'elli egaa ulfina qabeessa akka inni ta'e yaaduu qabna. Abbaan manaa fi haadhi manaa tokko waliin kan jiraatan, dhiirri tokko fi durbi tokko waliin kan jiraatan. Gaa'elli kiristaanotaa immoo inni amane ishee amantee wajjin, isheen amantes isa amanne wajjin sirna gaa'elaan walitti hidhatanii akka jiraachuu isaan irraa eegamu. Macaafni qulqulluun gaarii godhee dubbata. Kanaaf egaa gaa'elli hidhaa jaalalaati. Gaa'elli immoo ulfina qabeessa. Warri hin fuudhin jirtan ulfina kanas isinitti irratee jira. Warri hin heerumin jirtanis ulfina kanarraa irrattanii jirtu. Anqubaa koo jiraachuu nan danda'a rakkoo isaan qabu. Abbaa manaa sana barbaachisu haadha manaa nan barbaachisu jettanii kan akka kanatti yaadaa jirtan yoo jiraattan dogoggora guddaa keessa jirtu. Hir'ina keessan baay'ee bakkeetti mul'ataa jira. Kanaaf hidhaan gaa'elaa ulfina qabeessa akka inni ta'e isinis immoo waan ulfina qabeessa kanatti waan Waaqayyo dhaabe kanatti walii galtanii sirna gaa'elaa godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaatiif barreessaan kun ciisichi gaa'elaa immoo hin xureeffaminidha. Hin xureeffaminidha. Abbaan manaa haadha manaa isaa dhiisee kan biraatti akka inni hin gorre. Dhagna isaa akka jaalatee akka gochuu hin dandeenye macaafni qulqulluun gaarii godhee dubbata. Ati isheedhaaf kennamte, isheenis siif kennamte. Isheen dhagna ishee akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Innis dhagna kee waan barbaadde gochuu hin dandeessu haadha manaa keetiin ala. Kanaaf ciisicha gaa'elaa xureessuu jechuun abbaan manaa haadha manaa isaatiin ala hidhaa gaa'elaatiin walitti kan hidhamaniin alatti ba'ee kan waan fedha isaa yaada isaa nama kan biraa wajjin raawwatu gaa'ela xureessa jechuudha. Isa kana immoo Waaqayyo hin morma. Isa kana immoo Waaqayyo itti falma. Isheenis abbaa manaa utuu qabdu inni lubbuudhaan utuu jiru kan biraa wajjin akka barbaadde ta'a jechuun hin danda'amu. Waaqayyo isa kana hin jaallatu. Ittiin hin morma. Namoonni baay'een gaa'ela isaanii xureessaa, dhagna isaanii xureessaa, halalummaatti jiraachaa, yaada Waaqayyo ala jiraachaati kan isaan jiraatan. Akka akkas hin taaneef jireenya keenya qulqullummaatti eeggannee Waaqayyoon kabajaa jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Kutaa lammaffaa isaatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Isinin jaalladhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Ciao.